Mariin Biyyaalessaa biyya keenyatti kan erga jalqabame adeemsisaa erga jalqabe gara waggaa 4 ta'eera. Yeroo duraatiif seenaa Itoophiyaa keessatti bifa kanaan koomishiniin Marii Biyyaalessaa ijaaramee biyya kana keessatti wal dhibdee seenaa keessa jiru irratti ajandaa adda baasanii irratti mari'achuudhaa fi uummanni biyya kanaa dubbii ijoo ta'an kana irratti waliigaltee akka qabaatan godhuudhaaf adeemsisaa. Bu'aansaa waa lama. Tokko adeemsichumtu adeemsi akkanatti mariidhaan keessa deemamu kuni biyya akka Itoophiyaa biyya mariin keessatti hin dagaagiin biyya waliigalteen uummataa keessatti hin ijaaramin kana keessatti adeemsumti kunuyyuu barbaachisaadha. Sirna dimokiraasii ijaaruun hin danda'amu adeemsa akkanaa keessa darbuudhaan waan ta'eef adeemsi kunuyyuu the process ka jedhan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha mataa isaatiin. Inni lammataa immoo bu'aan inni guddaan waliigaltee uumuudha. Ilaalcha wal fakkaatu, yaada wal fakkaatu, hubannoo wal fakkaatu qabaachuudha. Wal fakkaatu yeroo jennu garaagartummaan hin jiru jechuu don taane dubbii ijoo ta'an irratti yeroo mariin kun dhumu waliigaltee waloo wal hubannaa walootu jiraata jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu tun eenyummaa akkamii qabdi, seenessa akkamii qabdi, mallattooleen ishii ibsan maal fakkaata ka jedhu san irratti waliigaltee uumuudha jechuudha. Itoophiyaan biyya sabdaneettidha, biyya addaneettidha, biyya afdaneettidha. Daneessummaan kun akkuma jirutti ta'ee immoo kan uummanni biyya kana irratti waliigalu waan waloo tokko wajjin ijaarrachuudha jechuudha. Kanaafuu akka nan hubadhutti akka nam tokkotti bu'aan adeemsa kanaa lama. Tokko adeemsichumti mataan isaatu bu'aadha. Bu'aan inni biraa immoo waliigaltee biyyoolessaa yookiin immoo waliigaltee wal hubannoo waloo uummattoota biyya kanaa gidduutti uumuu ta'a jechuudha. Egaa ammam irratti abdatama ka jedhu kana malee abdii biraatu qabnaayii ka jedhu immoo wajjin gaafachuun barbaachisaadha. Zamana amma keessa jirru kanatti rakkoo hiikuun hin danda'amu mari'achumaani waliigaluudhaani. Malee akka kana dura godhamu san akka jaarraa 19ffaa fakkeenyaaf yeroo Itoophiyaan ijaaramtu humnaan ijaaramtee afaan qawweetiin ijaaramtee mootota giddugala kanaatitu gara daangaatti babal'atee Itoophiyaa ammayyaa tana ijaaree jedhamee amanama. Amma akkas godhuun hin danda'amu. Waliigaltees isaan uumuun hin danda'amu. Kanaafuu waliigalteen mariin furmaata yookiin immoo mala nuyi qabnu kanuma jennee fudhachuu qabna jedhee amanaani. Tokko isa lammataa biyya kana keessa tasgabbii dhabuutu jira, wal waraansatu jira, nagaa dhabuutu jira, misooma dhabuutu jira. Kuni waan har'a umurii keenyatti umurii kiyyaaf keetitti beeknudha. Garuu maddi isaa maali ka jedhu immoo wajjin ilaaluun barbaachisaadha. Itoophiyaan bifa kanaan erga ijaaramtee gara waggaa 130 geechee jirti. Garuu wal dhibdee seenaa biyya kana keessa jiru ilaalchota gara garaa biyya kana keessa jiran walitti fidanii taa'anii mari'atanii araarsuudha tattaaffiin hin godhamne takkaa'u. Kanaafuu seenaa kana seenaa waggaa baay'ee ture kana rakkoo waggaa baay'ee isarraa dhalatee tuulamee rakkoo irratti rakkoo dabalaa dhufe jechuudha. San hundi irraa hiikuun kan danda'amu, hundi irraa furuun kan danda'amu, biyya tasgabbii qabdu, biyya nagaa qabdu, biyya misoomni itti waara'uu danda'u fiduun kan danda'amu rakkoolee seenaadhaan biyya kana keessa jiran san wal mari'annee cufuu yoo dandeenye qofaadha jedhama. Waan ijaarsa biyyaa kanaan wal qabatee hayyoonni tokko maal jedhu biyyi kan ijaaramtu biyya jabduun kan ijaaramtu waan lammiin biyya sanii wal mari'atee irraanfachuudha murteessa irratti akkasumas waan wal mari'atee yaadachuudha murteessa irratti jedhama. Kanaafuu wal mari'atanii kan irraanfachuu qabnu wajjin irraanfannee cufnee kan wajjin yaadachuu qabnu immoo wajjin ijaarrachuu yoo dandeenya qofaadha jechuudha. Kanaafuu mariin kunii takka namni hoggaa kaasu akkuma waan salphaa wayii waan filannoo biraa qabu wayii godhee kaasa. Tokkoffaa mariin akkanaa kun mariin biyyoolessaa kufuu hin danda'u. Kufuus hin qabu. This is too big to fail.
immoo hin kufus. Maaliif akkuma sin jedhe adeemsumti kunuyyuu bu'aadha. Itoophiyaa keessatti wal mari'atanii wajjin gadi ta'anii maratanii dubbii hiikuun waan hin baramnee fi aadaa san fiduu danda'uun bu'aa tokko. Waan amma ammaatitti keessa dabarre kun amma bu'aa guddaadha jedhee amanaan akka nama tokkootti. Namni baay'een waggaa 4 maal godhaa ture, ajandaan akkamitti waggaa 4 guuramaa faasiin jedha. Akkamitti koomishiniin kun bilisaa miti, namni keessatti hirmaatee hin hirmaanne waan jedhan kaasan. Rakkoolee yoo qabaate rakkuma isaa wajjinuu ammana dhufuun keenya anaaf injifannoo guddaadha jedhee amana. Maaliif takkaa godhamee hin beeku kana dura. Takkaa waan akkanaa goone hin beeknu. Ogguma immoo yeroo jalqabaatti goonu waanuma hundumaa immoo perfectly godhuu hin dandeenyu. Rakkoo malee odoo homaa rakkoon qabaatiin godhuu hin dandeenyu. Maaliif muuxannoo hin qabnu. Kanaafuu wanni muuxannoon kanarraa amma ammatitti arganneeyyuu muuxannoo guddaadha. Injifannoo guddaadha. Adeemsi kun aadaan inni uumu kun injifannoo guddaadha. Dhumarratti immoo wal dhibdee seenaadhaan ture san amma tokko sirreessinee biyya waloo, eenyummaa waloo, seenessa waloo san bocoo yoo dandeenye immoo injifannoo isa dhumaatu ta'a. Kanaafuu sadarkaadhaan waan injifannoo qabu godhanii ilaaluun barbaachisaadha. Lammata immoo waan kuni dhimma lammiileeti malee dhimma mootummaa, dhimma paartii miti. Dhimma garee tokko garee biraatii miti. Gareen kun irratti dhiibbaa godheera, gareen kun keessatti hirmaatee jira warri jedhanan argaanis irratti hirmaachuudha warri biraatis malee waan kuni waan filannoo hin qabne siin jechuu barbaade. Itoophiyaa biyya addunyaadhaaf fakkeenya taatu godhuu yoo dandeenye gaariidha. Garuu isaa asitti biyyuma ofii tasgabbii qabdu, nagaa qabdu, potenshaala humna qabdutti fayyadamtee misoomtu godhuunuu hojii guddaadha jedhee amanaan. Inni akkuma jiru ta'ee wanni biraa wajjin hubachuu qabnu tokko biyya tasgabbii qabu, biyya lammiileen keessatti wal amanuu, biyya lammiileen wal qixa lammii biyya tokkooti jedhanii amanan yookiin immoo hawaasa siyaasaa waloo uumuun kun akkuma addunyaatti rakkoo qaba. Kan Itoophiyaa qofaa miti. Kanas wajjin hubachuun barbaachisaadha. Amma tokko yeroo tokko seenaa Itoophiyaa kana yeroo haasofnu Itoophiyaan tun akkuma waan kophaa dhaabbattuu wayii goonee ilaalla. Odola wayii goonee ilaalla. Hin jedhamas miti. Itoophiyaa akka odolaatti ilaaluun kun Itoophiyaan exceptionalism jedhanii warri tokko aadaa barame kunis. Amma biyya akka Ameerikaa fa'aa biyya fakkeenya sirna dimookiraasii ta'an, aadaa dimookiraasii qaban, jaarmiyaalee dimookiraasii jajjaboo qabantu jiru miti. Biyya akkasii dhattee yoo ilaalte keessoon isaanii rakkoo qaba ammallee. Walqixxummaan hin jiru, finxaalessummaan jira, uummanni tokko eenyummaadhaan gadi qabamanii ilaalamuu, walqixa nuyi lammii biyya kanaati jedhanii hin amanani. Kana bulchitoonni isaaniitis yeroo kaasanii argina. So akkuma addunyaattu hawaasa siyaasaa political community kana akkaan keessi isaa wal amantaan waloo jiraatee uumame addunyaarra jira jechuudha. Ammallee rakkisaa. Biyyuma hundatu rakkoo keessoo san qaba. Akka keenyatti wanni adda godhu maalinni takkaa waan kana sirreessuudha yaalleen beeknu. Kanaafuu akka biyyaatti biyya seenaa qabdu, biyya birmadummaa ishiitiif kattee asiin geecha ta'uun sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo keessatti Itoophiyaanonni keessayyuu hayyoonni siyaasaa wajjin gadi ta'anii mari'atanii mul'ata waloo kaayatanii biyya waloo ijaaruudha. Biyya eenyummaan isaa lammiilee biyya kanaa walqixa bakka bu'u ijaaruudha. Biyya aadaan sabaaf sablammootaa keessatti calaqqisu ijaaruudha. Biyya afaanonni biyya kana keessatti dubbatamu walqixa ilaalchatti argatan godhuudha. Mallattooleen biyya kana keessa jiran sabaaf sablammoota akka ibsan godhuudha. Seenessi keenya seenessa gara tokkotti qofa dabe akka hin taane seenessa uummattoota biyya kanaa, aadaa biyya kanaa, seenaa biyya kanaa walqixa calaqqisiisu akka ta'u godhuudha. Garuu wajjin gadi ta'anii mari'achuun sun waan bu'uuran barbaachisaa fi waggaa dheeraadhaaf odoon hojjetamin ture waan ta'eef tokkoffaa waan jalqabame kana sirriitti kunuunsinee rakkoo jiru
rakkoon hin jiru hin jennu yookiin immoo rakkoon qabu jechuu miti. Rakkoo baay'ee hanqinoota baay'ee qabaachuu danda'a. Hanqinoota jiran san jala jalaatti guutati kanarratti ijaaratii fuulduratti deemuu qabna jechuudha. Wanni amma ammaatitti godhame jalqabbii kana garuu xiqqeessuun akka waan bakka uumaan fayyannee tokko godhanii ilaaluun tokkoffaa ilaalcha finxaalessaati kun humtuyyuu practically. Maaliif waan takkaa ta'ee hin beekne kana jalqabuunu beekamtii kennuufii qabda, kabaja malu kennuufii qabda, bakka rakkoon jiru immoo akka sirratu akka itti guutamu argisiisuu danda'uu qabna. Akkasoo goone qofa biyya barbaannu, biyya tasgabbii qabdu, biyya misoomuu dandeechu, biyya badhaatu jennu san ijaaruu dandeenya. Kanaafuu mariin akkanaa kuni biyya lammiin ishii kiyya jedhee fudhatu ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qabaa qofaa miti. Waan filannoo biraan qabneedha. Karaan kana qofa. Karaan biraan jiru. Afaan qawweetiin diiguu hin dandeecha. Humnaan waa ijaaruus hin dandeecha. Garuu afaan qawweetiin wal amantaa uumuu hin dandeechu. Aniifat akka wal amannu afaan qawweetiin godhuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin miti seeranuu godhuu hin dandeechu. Legislationii baaste, seera baaste uummanni akka wal amanu godhuu hin dandeechu. Uummanni akka wal amanu godhuu kan dandeechu mariidhaan qofa. Akka walitti dubbatanii hoodhu kenniidhaan ilaalcha waloo yookiin wal hubannaa waloo yookiin immoo wal amantaa waloo san akka uuman godhuu dandeecha. Wanni amma godhamaa jiru kun kanadha. Kun immoo filannoo biraan qabu. Kanaafuu karaa isa dhumaati. Karaan wal amantaa lammiilee gidduutti uumuutti hin dandeenyu kana qofaadha. Siin jechuu barbaada. Hirmaachisummaa jechi jedhu kuni marii biyyoolessaa keessatti furtuudha. Akka furtuutti ilaalama. Wanni marii biyyoolessaa tokko akka galma ga'u godhu hirmaachisummaadha jedhama. Wanni immoo mariin biyyoolessaa tokko akka galma hin geenyes godhu rakkoo hirmaachisummaati jedhama. Kanaafuu furtuun marii biyyoolessaa hirmaachisummaadha. Afaan Ingiliffaatiin akkan jedhaniini inclusivity is a key. It's the maker and the breaker of national dialogue jedhan. Kanaafuu mariin biyyoolessaa tokko akka galma ga'uu fi kaayyoo isaa akka galmaan gaatu lammiilee biyya sanii amma danda'ametti hirmaachisuun barbaachisaadha jechuudha. Kuni akka duudhaatti ilaalama. Akka qajeeltootti ilaalama jechuudha. Garuu immoo gara addunyaa qabatamaa practical world yoo dhufne immoo waan kun hin danda'amu. Mitiiree amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti inni duraa mariin biyyoolessaa mariilee lammiileeti. Lammiilee hundumaa jechuudha. Garuu immoo lammiilee hundumaa hirmaachisuun hin danda'amu. Amma biyya keenya keessatti nama miliyoona 130 hirmaachisuu dandeenya? Hin dandeenya. Qabeenyi hin jiru, yeroon hin jiru, iddoomti bakka nama kana hunda walitti fidduu hin jiru. Bakkuma bakka jirutti illee odoo goote immoo ammallee bakka bakkatti goota malee bakka tokkotti godhuun sun hin danda'amu jechuudha. Mariin biyyoolessaa immoo akka kaayyootti bakka tokkotti walitti fiduudha fedhiinsa. Namni ija keessa wallaalati, wal dhaggeeffataati akka waliin waan irratti mari'atu san irratti mari'atu godhudha. Kanaafuu nama miliyoona 130 bakka tokkotti fiduu hin dandeechu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hirmaachisummaan already gaafii keessa galaa jechuudha. Maaliif qabatamaadha waan hin danda'amne. Kanaafuu mala adda addaatiin waan kana gara sirreessutti dabarta jechuudha qaama. Nama miliyoona 130 kana hirmaachisuu hin dandeenyu. Kanaafuu garee adda addaatti hiiknee garee san keessaa immoo nama bakka san garee san bakka bu'uuf innee hirmaachisnaa jechuudha. Kana hoggaa goonu maal ta'a? Already namni hafu jira jechuudha. Inni hin hirmaanne jira jechuudha. Hirmaachisummaan gaafii keessa gala. Kanaan yoo ilaaltu amma yeroo filatamu immoo yeroo akkanatti filannu segmentiidhaan yookiin uummata garee adda addaatitti irree garee wal fakkaatutti irreeti wal fakkaatu san keessa immoo nama tokko akka isaan bakka bu'u goota.
Amma garuma tokko keessa ta'ee namni wayiituu bakka bu'ee ani amman bakka bu'utti bakka bu'ummaan hin jiru namni jechuu danda'a miti. Yeroo tokko tokko Itoophiyaa keessatti immoo waan akkasii baramaadha. Aniin kun amma nani hirmaadhutti namoonni hirmaanne jedhee amanuu. Siyaasa keessattis amma nani aangoo qabadhutti jijjiiramni hin jirre jedhee amanuu waan akkasii kun. Dishonesti ta'uun hin jira. Lammata immoo kaayyoo irrattis waliigaluun barbaachisaadha. Maaliif dubbiin kuni dubbii hawaasaa, dubbii sabaa, dubbii uummataa ta'ullee immoo dhimma siyaasatiis. Hawaasa siyaasatti ijaarraa jirra, political community ijaarraa jirra waan ta'e dubbii siyaasatis it's a political process, adeemsa siyaasaa qaba. Kanaafuu murteen siyaasaa sin barbaachisa. Amma fakkeenyaaf kaayyoon marii biyyoolessaa maali? Biyya waloo ijaaruudha. Qaamni biyya kanan diiga jedhu tokko as keessatti hirmaachuu qaba moo hirmaachuu hin qabu jedhu gaafiidha. Kaayyoo irratti odoo waliin galiin nama ani diiguun barbaada jedha, ati ijaaruu barbaada, ani fedhi wajjin teenyee waa tokkoon ijaaru. Kanaafuu murtoo siyaasaa murteessitee namoota ijaaruu barbaadan qofa mariisista jechuudha. Kun immoo baramaadha bakka biraatittu jechuun addunyuma kam irrattu. Kanaafuu hirmaachisummaa wanni jedhamu kun baay'ee furtuudha, baay'ee barbaachisaadha. Garuu immoo ija siyaasatiinis ilaalamuu qaba. Ija immoo addunyaa lafarratti ta'uu danda'u hin danda'u jedhu saniinis ilaalamuu qaba. Kun akkuma jiru ta'e maaliif karaa biraa maal jedhanii hirmaachisummaan kun halbee qara lamaatii jedhama. Halbee qara lama qabu. Asiinis hin mura, asiinis hin mura. Nama hirmaachuu hin qabne yoo hirmaachiste si harkaa diiga. Nama hirmaachuu qabuus immoo yoo dhiiste si harkaa diiga. Kanaafuu of eeggannoo barbaachisaa jedhama. Of eeggannoo saniin ilaalamuu qaba. Namni tokko tokko amma miidiyaa hawaasaa kanarrattis bakka adda addaatiin kaasaa hirmaachisaa miti. Abalumeerra hirmaatee siin jedha. Abaluun suni hoggaa an hirmaachuu dideef garee inni keessa jiru keessa namni biraa hirmaateet immoo yookiin immoo kaayyoo marii kanaa waan hin deeggarreef hin jedhu wajjin ilaalamuu qaba. Nama siin jedhu kaasuu fi isa ala garuu hirmaachisummaan baay'ee barbaachisaadha. Ija siyaasatiinis ija immoo haala qabatamaa lafarra jiruunis immoo ilaalamuu qaba jechuu barbaadate. Yaada addaa hin qabu. Akkuma dura sii kaase mariin biyyoolessaa kuni tokkoffaa waan guddaadha. Namni tokko tokko ija addaatiin ilaala waan kana. Itoophiyaanonni baay'een baay'ee abdiirraa qabu. Optimist ta'anii ilaalu. Namni wayii maallaan jedhe reefu kana waan kuniin aan jedhe abdii Itoophiyaa isa dhumaati. Kana qofa abdiin nuyi qabnu. Waan kana hoggaa goonu yoo dogoggorree nu harkaa cabe nu harkaa duubatti deebi'ee biyyatti waan hin taane keessa galchaa. Kanaafuu amma humna san qabaannutti humna sirriitti dogoggora tokko malee hojiitti raawwachiisuu amma argannutti odoo godhuu baanne yoonaan jedhe. Ani kana ija addaatiin ilaale. Maalinni Itoophiyaanonni abdiin isaan marii biyyaalessaa irraa qaban abdii guddaa akka ta'e natti argisiise. Lammata immoo abdii biyyoolessaa rakkoo tokkollee hin qabne godhuu barbaada namni. Kuni wajjin hin deemu. Yaaluun barbaachisaadha. Yaalii keessa immoo irraa barataatii sirreessatii deemutu barbaachisaadha. An akka nama tokkootitti mariin biyyaalessaa hin kufu jedhee amana. Maaliif adeemsumarraa wanni barannu sun waan salphaa miti. Aaduma mari'achuu san fiduunu Itoophiyaa keessatti salphaa miti. Maaliif Itoophiyaa keessatti aadaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti aadaa wal mariin jiru. Takkaa jiraatee hin beeku. Seenaa keenya duubatti deebitee olaalta obboleessa ajjeesee aangoo fudhata. Qawweedhaan humnaan hamma ammaatti hin dhufne. Boqonnaa san cufnee mari'achuu danda'uun mari'achuudha koomishinii ijaaruun ammana naannoo kana hundarra deemanii ajandaa guuranii asiin ga'uun waan jabaadha. Waan baay'ee irraa baranna. Kanaafuu waan ta'e kan akkuma waan xiqqaatitti ilaaluun sirrii miti.
isumaafuu iddoo kennuun beekamtii kennuun barbaachisaadha. Kana jirurra kana booda hafe irratti immoo irratti dabalaati. Guyyaa 40 keessatti waan dhumuu miti dubbiin Itoophiyaa. Guyyaa 40 kana goone waan achirraa barannu barannee itti fufuu qabna. Waanuma yeroo takka qofas godhamuu miti yeroodhaan waan itti fufuu qabu waan ta'eef barumsi adeemsa kanarra barannuyyuu barumsa guddaa fi biyya fayyadu waan ta'eef akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Nama jedhu sii dabalaa galata.